Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota Forex Entertainment kan taatan akkam nagaa keessanii fayyaadha. Qara jaalalaa keessatti onnee jaalalaan miidhamtee kan itti wal aannu fi akkasumas ammoo jaalalaa faloo dhabdee kan fala itti barbaannu asanti jaalalis qabdeen beekti? Akka ajaa'iba. Akkamsi gootime? Nama mimmichiirti kanatti nama kana. Hayyee. Ati yoo akkamisila jaalalti si qabdee moo? Ani dhugaa dubbachuuf taanaan kan rifeensa kan kukaan irraa fixe maal seeta jaalalu malee. Anu si gaafachuuf deemamaa na dura baataa ure. Waan si dhibu namoonni hedduun namoota an jaalladhan shamarran an jaalladhani shamarrootan an jaalladhee rifeensa koo ofirraa fixe siifan akkas malaaxa'ee gaafan jedhuuni nuti dhiira malaaxaan barbaannu jedhee. Ispaartiin barbaadu sin jettee makiinaa malaan qabu. Akkasumatti dhalaa qalloo mudhiin ishiidhaa daabbaa qabdu jettanii bifa bareedaa jettanii isinis akkasumatti ulaagaa qabdan nu qofallee miti. Jaalala akka ibiddaa na gubee na qaqqaammatu jidduun guggubachaa jiraataara. Waan ofii bayyanaa odaan jedhamu. Karrayyuu fantaallee mataa harattiin dhaladhe Finfinnettiin guddadhe maatiin koo magaalaa Adaamatti galan anis maatii koo waliin achuma Adaamaan jiraataa ture. Egaa seenaa kanarraa kan akka malee na ajaa'ibe yoo jiraate intalti dhalaa takka yommuu dhugaan jaalattu wanta qaama ishirratti argamu guutuu oo dabarsitee kan iteef humaa ittiin dhaga'amu.